warreen fedhii muuziqaa qabdan hundumaa'u kana madaawwataa jirtan kun TV Odaa magaalaa Poortulaand irraa ani maqaan kiyya Shamsuddin Amin gisee gabaabsan ammoo qoosaa kiyya har'a guddaatti beekamu Shaddii Jaameetiin beekama. Kanaafuu itti dhiyaadha. Halkaniin gabbahaa hirri barraaqee halkaniin gabbahaa hirri barraaqee urjii lalakkaawaa hubatiyyaa taa'ee urjiin naadaguu dirree nu naadaguu dirree nu naadaguu. والجالني كان يقبو ناس جدو أمبان ديبو كوتو جاللان هوا البرو والجالني كان بندينا أركني أكان دقيسين هن ولا فين هاتني ولا فين هاتني أتمنى فوري إفنا ولا الشفتين هالكنين قبها إفنا ولا الشفتين هالكنين قبها إفنا ما راتشتين ميكا من سيفتها جرتو warreen fedhii muuziqaa qabdan hundumaa'u daawwattoota kabajamtoota keenya kan TV'n daawwachaa jirtan kun TV Odaa TV magaalaa Poortulaand irraa argamu. Laata muuziqaa jechuun maal jechuudha? Muuziqaan afaan addunyaati. Muuziqaan si'eessituu sammuuti. Muuziqaan onnachiiftuu waa hundaati. Muuziqaan tasgabbeessituu sammuu namaati. Muuziqaan soogidda jaalalaati. Laata maaltu kanaan jechuu keessan odoo arraanta nagartee turtii dheertuu keessan wallisaa keenya guddaa wallisaa cimaa kan yeroo dheeraadhaaf nu jalaa badee arraanta nagartee akkuma amma dura ahaddii yookaan ballama nuu galee jirutti cilee bishaan buute tahee hin hafu numaan dhufa gaafa tokko gaafa yeroon dhufe je'ee ballama nuu guute cilee bishaan buute tahee hin hafne ballama saasan wa'ada saasa yookaanis nu guute asitti nu argamee jira. Albama gartee arra haaree gadhiisuu deemu kana isin qophooytanii jirtanii laata. Kanaafuu isaa wajjin gaafii deebisaa gabaabduu takka wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina isinoo nu faana bu'aan isinii jaa. Kara maatiitiin achi dabra. Obbo Maatii yaaminsa keenya kabajjee akkasumatti illee yaaminsa keenya kabajjee asin nu argamuu keetiif maqaa uummata fedhii muuziqaatiin fi akkasumatti illee maqaa istuudiyoo teenyaatiin galatoomii isin jaa. Galata guddaa qabda. Akkamiin yeroo dheeraa nu jalaa baddee jirta. Eessatti akka nu jalaa baddee mi'a nafa osoo hin ta'in gartee uummata fedhii muuziqoota qabuutiif nu ibsuu dandeessaa? Duraan dursee callaa kan argadhee gartee waa'ee kiyyaa takkaa darbii nagaafattan deebisaa argachuu keessanillee akka irraa gammadaniin beeka. Haa ta'u malee hedduun irraa gammada garuu akkaataan muuziqaa kana gartee booda'anii namni gartee ilmaan qabu ilmaaniif waan tokko godhuu qaba. Takkaa responsibility gartee faamilii qabu dafee gartee akkasitti sirba keessatti hin darbuun qabu dura gartee faamilii kana bikkatti godhee san booda muuziqattiin deebi'aa waan jumataa keessa ture. Akkasitti gaarraan tan kunoo rabbii wajjin deebi'ee gara muuziqaa. Wa'ada keessan ballama keessan guutee nu asii argamtee galatoomii. Ati amma hoggaa lama dura magaalaa Poortulaand keessatti gartee akka cina godhattee fuutellee namni hedduullee quba qabaan dhageha. Gartee akkamii qubattee jechuu hiyyaa akkasii quban qabneefillee baga rabbi si qubsisee sin jaa. Wallaahi galatoomaa galata guddaa qabdanii ammoo ani gama kiyaan ammaa qalbii takkaanii taa'ee karaa muuziqaa bobba'u jira. So gammachuu guddoon dhageeffama jechuudha. Galatooma Obbo Maatii dura irratti gaafii xiyyeetanii si qabu yeroo duraatiif maaltu si haase sirba kanatti akkamitti jalqabuu hoo dandeesse? Jalqaba kootitti yoon odeesse immoo taarikni dheerata takka seenaan dheerata gabaabinumatti isinii ibsa.
duraan dursee anaa iskoola keessa jiru anaa umriitii takka hoggaa 10 irra jalqabee iskoola keessatti taamburaan dha'u ture. San boodatti muuziqaa kana kakaase immoo hedduu muuziqaan hin jaaladha. Osmaan tan namarra jiruutiin jaaz dha'uudhaas baradhe. Hoggaa 12 gugee 13 ga'ee sirba kanatti osoo sirba jalqabin duratti jaaz kanaan jalqabee jechuudha. Jaaz dha'uu. Eegan jaaz dhawee hoggaa 5 moo 4 ta'e boodatti akkasittiin sirba tokko baasii jechuudha. Baay'ee waggaa nama gammachiisa. Egaa muuziqaan yeroo duraatiif jalqabde muuziqaa kamii hoo ni yaadatta? Ni yaadadha. Bara kamittii fi hoggaa kamitti yookaan hoggaa kamitti jalqabdee hoo walumaa qabdee nuuf deebisuu dandeessaa? Tole. Muuziqaa kana gun jalqabe amma hoggaa 30 takka. Hoggaa 30 takka jalqabatti immoo ani sirbaan dura baase sirba azeebii fa'aa jiru. Shururuun siinjaa akka ijoollee daa'imaa atummaan nuuf gammadii iddateenaa cinqama jiru guyyaa duraatiif kaaseetti baasee jechuudha. Sirba kana hoo eenyu si katabe? Sirba kana azeebii kajuu anuma katabe. Shururuun kajuu kana immoo nama asirbillee ani beeku garuutu ijoollummaa ittiin dhagayuu ture. Osoo guunan gaazexaa kana baasuuf niyyadhee ka'ee sirba san yaadadhee akkasii sirba sanatti deemee akka eenyu akka ta'e kamuu hin beeku. Sirba san gabaabsee sirbuu dandeessaa? Hin danda'a. Shururuun siinjaa akka ijoollee daa'imaa. Shururuun siinjaa akka ijoollee daa'imaa. Atummaan naaf gammadii iddatee naa cinqamaa. Atummaan naaf gammadii iddatee naa cinqamaa. Shururu 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 ya jalato onneti yatiru Yesuma hamambi ya jiro Sidabe boe obsunan imimana rankoru kanjo. Galatoomii. Aboo sirbi kee humbeetaa gisee namni sirba kee dhaggeeffate namni gartee irra dabre kan coraan suuqannoo hin jiru katti jirullee kan hin jenne hin jiru ammallee kan halkanillee ganaa itti dhufa yerootu isa murteessisa. Obbo Mahadii dhugaan sirbi kee waa nama kaasa deebi'iiti ammata dandeettii muuziqaatis adda addaa qabdaa jechuun hedduu qabdaa jechuun dhagee. So dandeettii muuziqaa kana keessaa hawwataa kan faadha qabda. Fakkeenyaaf gaafa duraa osoo gaddartee sirba jalqabin duratti jaaziin dha'u ture. Jaaz nama hedduuf hin dha'e keessaa fuuldura Sidaamaa fa'a hedduun dha'ee fi kilaba keessatti jechuudha. Deebi'ee Adibirraa baandi kajuu gaafa Adibirraa fa'aan turan. The first time ana jaaz dha'u turee fi umriin xixiqqaa ture. Ibrahim Haji Ali Boroo fa'a Di'ina Daawwee Himee Yusuf Rabbi Rahmataa godhuuf illee deebi'ee jira. Akkasumallee xawillee gaafsan waggi ture. Nuti shanan kanaatu waliin turre Alibirraalee waliin turre. Alibirraan eegas gaa gartee sirba Oromoo kana gartee isaatutu kilaba darajaa kilabaatti illee barsiise isa. Akkasiin nu biraa deemee Mahmud Ahmad fa'aa wajjin baandii isaanii san keessa seene. Ana gusan callaa argadheetiin akkaan sirbuu na goosise Ibrahim Haji Ali Boroo. Isaa akkasitti gaa sirba sanis jalqabee jechuudha. Deebi'eetiin sirba kanallee hedduu kana kakaasee irra hedduu Ibrahim Haji Ali Boroo hedduun galatoomfadha. Ni jira. Akkasitti sirba Alibirraa fa'aa shururuu jiru. Yaadini kophaa koona dhiistee kana cufaa'u sirbuun jalqabee. Eegaan sirba kana eegalee boodatti hedduu moraala kanaa kanneeffaa ilaa ammallee kan irraa uffachuu hin dandeenye Ibrahim Haji Ali Borooti. Ammallee rabbi hundi isaa dheeressu isaati muuziqaa kanatti akka sagaleedhaan sirbu na goosisee jechuudha. Oromoo nama dandeettii qabu gochuudha qabdi. Mallee rabbi umriin waa kennuufi ammas gaaffii fi boodaa tanis si qabu faamilii kee keessaa hoo namni dandeettii keetii kana qabu hoo ni jiranii? Ni jira. Duraan bilisa guddaa tokko ture. Oud jaaniin gartee Arabni faan taphatan akka qocaa fakkaatu sanii obboleessa guddaan sirbuutti na duratti. Sooni biyya Sudaan fa'aa dhaqee sirba achirraa baratee dhufee sirba Sudaanii kan sirbu ture. Anis immoo hamilee takkaa'oo hamilee guddoon qabu muuziqaa hedduun jaaladha.
وقول سخن أركي أنا اللي نياك ولقيتين سربون قبا وانجون قرتي أكسي جانس بيجرا خير خرا جبوتي خرنا في أجوا موسيقى أنا خيسته وانس جنب كيسا وخوانس دينك كيسا وخوانس ريفة كيسا خيسا بيلا خنا خيسة نجرا والله نجرا إيه واحد دون ما ريفة كيسة إس نما جنب كيسة نجرا جل كبرتي غافا قرتي سربتكو نيا دا سربا أفريقيا كو مانو ديفانغو جاني خسر بوتكو سربا قرتي ماما موساخي جتكو أمنهي فاجي سربا وان تيمبينو أنا مو وصلين أنا دو نجارين دقيقة فدا قلقلة قرتي وقول ترفنو أنصلا خيسة فاكر سكيتين أنيس بين ساتيس بيته دم تشا تيجي شاف بيت جانيني أفان جتشاتين ماما كا مسرجع أمنهي جنا أبان كنا دوب جيران كوبان كابو وفي قربان كي يكون مراتي جراتي شيخ برا جيسون كبار جيتو أنا ما نين دقيق رفنة نكبيتو ما هذا فيديو ما نهيدي نتوب بيس يا ولدي أما شيخ بخري جانيني هرمان خسر كنا جيسان أما كان جلبه دميتين جلا كان دميتين جلا جلبان تاو جرا بودر جارسي كان جخيس نلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جني كل ما خسر جلا جي أنا مو هاوي موسيقى أكس نقول دمانه واجبني الشيطان إني سامبانسر نخيسا ونجرو شكي أبان كي كابوت لقوم سيجوا أما كأسوق كان يقولون أنا آريت نمشك غرا خيس الكين كده أما هذا خنا رايت بني غرا خنا سلاخو كتان جين وقوم غرا خنا إني يني رايا جاسرة أبوه خايف خاجي جني كل ما جيران ممكن أجلسوا ديما قلك ساده فاجي هذا الراهي لنيت نقسم أجماني بدي درد بولي درد راهم بس خير خرا شجر ديميجو شجرتين باندي إيجالين مزيكا أو مزمتي بكيت كت نسيقول أنتون غيرو خنا جديد ساعتي لو تخيتين إيه سليفة ما روتنا لو قصنا نقول كم كلاني كم كلاني وهم تنين بيخمو ستيل نيجا رملة مقالة أنت كان نسيقول مقالة هرماي خست أنا نخيتو أي سبب مهدي أني قابلتهم تي أنجمك يعني أنا تكات هرماي ده ملأ لو نخي بوت متوني درد آخر سنة أوكي أمو هرمايا أنا تكان في داني أكو ما قلت هرماي خست لا تتوقتين إفنو في لكوا دم نقولنا كافة ريدو هرمايا وانجا إتنافو هرمايا جت يبغى درد آتو يصير تكافة تبغى درد كان رانفنا كمان سي أنا درد ريدو كمان مدرسة اللي شفتين أكيد تنكروا ترى سكول اللي أشوما بيهتين قاش شجرة قلة شجرة بوم قلة يعني باندي قرتي أدبراس نكيسيني باند سنكيس أوصون تخيس جروت اللي فينس باند جانيني إسان كيسيني تنا كسي ربوجي تطلع هاسو ما جامري هرمايا بدري دعوة اللي تكوما كتار تكوما هاسو ما في زيت أنا هاسو فوتو دافي أما اللي مي أرتست مهدي والصوت أورمو أنا خيسة وخن ديك صفته نجرا نجرا دران درسي أبليس خيني قدا دكتور علي برا أنسر بزات من رجال كبي أنا ربي أمي أخذ فيه يا كسر الدون جال أسر بلا عمل لك شو تين جال ده نما قرتي سر بخي ساير به دو إسان ما أعرف جنان تدران درا ونيس جال دو سجلي أوفر لي موسيقى كاتات باس لي أوفر لي متي يقولوا متى هسويني سر ما أورمو خناو درجة قرتي كلاباتي خبود دسي إسجيت إنك ما كيان فردا دكتور علي برا علي برا تبرسي سجى شو ده شجري قلة باندي أدو برا باندي أجيبنته أجيبنه نمشي نجاوب جين سرب أورمو لا جل كبتي أفان دران أفان أمارا ملك لما خيس سربون توري إساتي تو أفان كيني خنا اللي قدسه درجة كلابات إنجيه يشوف عمري خلنا سنيفو أن هدورا قام تشوف دورا تبارا بعمري لا خلنا في هذا أبو ما دي كان لقيت جمال بيهدو ليتأجون لك بيهدو دلي خنا جيم ولا فجأة أكمل كتة هذا خلين بيدل خنا ده كودن ديسي مي ولا فدي موسيقى كم يسودن ديسي هو له غافيغاري ده غافان بيرا به 1979 بيرا به 79 ديسمبر كيس almost 80 يشودا أمتى سجلي في سدته خيتين به يقولون جيبوتي سينة جيبوتي جاز أو وان بيخوجتها ولا قرتي باندي سومالي خيسة سينة جاز أو تريف
بودو جاز كندون أركنيتي هوني جاز لو كفوسون تاني هون تيشر جازيتي نكترن إسا كي سنين دلقة شوي قالي مالك ويار كشوتره أشتري مالك ولك كبيرين خلاص سعودية كذلك سعودي لكايدين سعودي ترى كيسون جبوت رامبين ترى تو جبوت مخيس اسمان أمد سدين تاي أمد سدي سكولان سيني تكا جواز سمان تريفيا شامة تقول جاكو تبغى تنتظر يقول سنة سكولا خيس سنة تينا فهم فرنساي اللي كتبرت إيه أشمر راين سعودي ديميتشو سعودي ديميتين أشتي اسمان دلقو كامباني فرنساي خيس عند دلقو تري توتال جانيني غاز ستيشن خنا غازا تيورا غازا توتال خون خدا كامباني فرنساي أما أفان عرباتي كمان قلت لي فرنسا أنا بيخور بعدين لكيت ما نقلها برا ديت ما نقدر إنسان وجامة هدون وجده أكستين سو بسانتين عن فرنسا لك فرنسا لك إتنجا أكستي إنسان وجي بقى شالان إنسان وجي وجده سنيفو قلت ناشناليتيز خان كوفنا في جاني أقولنا نا كذا كي وجي تشوف لاراني أكا قلت باسبور ساين كنا خنا قولنا كيشو باسبور تخان دي متربية ربع خنا خيسة بيه دون ديني يمن سعودية إمارات قطر أبو ظبي عمان مصر لبنان تركيا دي بياربا خيسة كاخنين لك توكو واني دا السودان اللي لك تنجرا السودان رمس دي بيتين فرنسي كنتوري ريدو أتي بيه كلشان كل جه أركي في مس أما أمريكا جل جتوا بيه دون دي مي بيه دون خيس اللي أفان الدون بعدا أفان عربا أفان سومالي أفان فرنساي إنجليزي رومو أدري أمارا أتقول مس أمس سواحلي اللي تكونين دون بعدا والمس أفان ترمس هذي دون بعدا أفان خنا قرتي أفهم خنا جزء تبلي طبعا بلا خنا قلتي دريد واتنا من اللي تهون قلتي كنف كاتوتي قلتي مينيمم يا قلتي كان ساعة أفهم شن ندو بتجيتي يا أنا دريد ولا سو قلتي أفهم ترفيه خنا قلتي خنا لا تبغى صديق إن النهاية قلتي خنا مودي مس ليرا خنا خيستي قلتي لوتي أفهم خنا وبدي برتي شو لا أمو بيجتي مو أفهم عرباتي في أدري أورمو سومالي أمار تشوبرني بيجتي فانشلون كنا أمو يجان بيرابي أفان سواحلي لا عرب كجلو تنجبي فده فرنساي أكاسير شو أفران كنا على أتمر ده شو فرنساي خيستي فتي المان قداس شو لقيه تنجرا سو هذا ولا خيتي خنا فرنساي وخيسه والفوتم بيجيبك أدلة خنا تشوفها دلوقتي خيستي والفوتني فرنساي ولا بيكون الديسا قال كابو تبغون شيء فودو si Yemen Raya Fuda, Yemen Rasul Suling Turre, dia kesa bunda timun da wal man turre, gas ga Fransaiti ane wal magal tu jole shanin kaba, jahan kaba kutre takana radwe, ya shanan majirani takkan kudo da Oman University kasirti, ulba khanis khatyanus high school fitiyamma college ene jira, amatik kam boda da makuda furi, kan kuda jahan aku disorba. Sekolah karo dia. Khadra mereka mata mereka itu. Internet khadra. Nanti dia bisa membesi. Ada bisa di surat surat. Lepas tu fuda fakir cara sani. Definit dia mana sih ya? Definit dia 2005 definit dia. Borsa surat berkan sih agak itu. Apa artis mahdi? Album hari basu jutu kan ho. Mata dulu ini sama. New tu wali sikin dia sih ho. Amalli إني تسجل على أبدي. يا دران درسي أنا دورا ونين نما قلت لهم فدوا البادو روبا قلت لوتي. أدبارزنا كي يئسا. خسر بخنا اللي قلتي قلت كان CD باس وكان DVD لما كان يباسو جرو كان اللي تجرا. خلنا نشوفه كان قلت نجنا على أبدي نقرقاري هذا ما نتني نقرقاري جرو روبا قلت لوتي. يدون قلت لهم. لو ما قلتي روبا خلوا ما سبونا لا. إذا كفل يسونتين مني أرموت اللي أرتستوت أرموت اللي هدو جنا رابطي كجراجنا إذا اللي دنديتي دني تكوبيتي دندي كمال جتي أرمون خليني دبرتيتي بروني هندك كمنيتي الرانسي ولين جرتيتي يورود عن فيدمتي إفي بيخيتي في نما خيتي في اللي بو أجاري
uumuu dandeessa. Yeroon qabeenyi jiru lubbuu ilma namaati. So gartee gaa yeroo isaatii fi waqtii isaa kanneen akkanatti artistoota keenya cinaa dhaabbachuun isaa kun gartee gaa akkuma isin beektaniitti uummanni Oromootis ni akka hojiin isaa hojii bareedduudha. Hojiin isaatu isa ni himti maalummaa isaa. Kasis inda. So muuziqaa kana eenyu walitti qindeessu maali? Duraan dura muuziqaa kana keessaafu duraan gitaaraan dhaabaan sinimne akkaan gitaaraan ta'uu ture. Egaa nama kan dhufe kiiboordii kana baradheetiin kiiboordii kana akkaataatti waraana hundaa'u sola keessatti hin qaree. Sanboodatti immoo muuziqaa kana walii qindeessu kiyya anumaa walii qindeeffate reedduu sirbaas kan katabe anumaa. Ammallee kan muuziqaa kana gartee qindeeffatee sagalee wajjiin walitti tolfatee arranjimentii godhatee muuziqaa kanallee waliin sirbee kan waraabellee harkuma kiyyaanii waraabbii istuudiyootti waraabne malee. Ifuma kiyyaaf hin dalagee. Dunis dandeettii jabduu irraa tu muuxannoo jabduudha. Obbo Maadii osoo sagantaa keenya xumure duratti gartee uummata fedhii muuziqaa qabu kanaa fi gartee nama Oromootiif dhaamsi ati qabduu foon ni jira? Ni jira. Dhaamsi an qabu duraan dura namni Oromoodhaa wal guddisuu qabna. Saniifuu fakkeenyaaf amma CD haa ta'u DVD haaree gubee koopii akka hin binne dhaamsa kannu orjinaala bitatanii namni sin eenyu akka ta'e orjinaala gubbatti arguu danda'an. Ammoo fakkeenyaaf koopii kana yoo gartee isaan bitatanii koopii kana yuus godhatan irra hedduun namaa eenyu akka taates hin beekan. So saniifuu wanni dhaamsa guddaa wanni dabarsuuf nuti wal guddisa. Yoo nuti wal guddisni eenyu nu guddisa. Alagaan guddisuu hin dandeessu. Nuti warri dhaamsa guddaa gartee wanni isaaniif gartee dhaamsa guddaa kenninuuf gartee ta duraan dura akka wal guddisnu tokko artiin Oromoodhaa akka guddatu yoo barbaadame CD takkaa DVD haa ta'u orjinaala bitadhaati gammadaa namni kun eenyu sirbee akkasi barkuu dandeessan. So saniifuu maaliif koopii bitan? Koopii gubutan kun namni tokko guddachuu hin danda'u. Saniif irra hedduun namaa muuziqaalee akka dhiisu tokkollee ta'e. Anta duraan dura moraala guddaan irraa cabee ture kanaan duratti. Because joon an gartee fakkeenyaaf amma ka'ee sirba tokko haareen baasa jedhamni irraa bitu hin jiru. Koopii namni koopii san gurgura. Nuti faayidaa argannu warra gartee koopii gurguru kan faayidaa irraa argata. Ammoo namni sana guddachuu hin dandeenye jechuudha. Amma addunyaa ta'e gartan namni addunyaa gartee fakkeenyaaf amma biyya alaa kana keessatti Ameerikaa haa ta'u biyya Arabaa haa ta'u biyya keenya keessa haa ta'u laala uummata kamtu guddachuu jira koopii bitan akkana jedhanii orjinaala bitan. An dhaamsa guddaa wanni isaaniif kan ammallee akka isaan gartee orjinaala bitachuu bitanii barbaada. Yaa kan dhaamsa guddaa wanni qabu ta'u. Dhuguma ati akka jedhanitti beektaa guuzni dirmachuu hin qabnee fi jahatanii fayyadaa hin qabne takkaa ja'an gartee. Arranta nagaa gartee uummanni fedhii muuziqaa qabaatee fi namni keenya gartee akka waan isaatti waan kana laalee gartee artistoota kana waan ni jabeessaa uummata booda jiru. So kanaafuu yoo koppii isaa kana akkuma inni jeetti CD isaa kana namuutu gartee waan naman dibdu arranta nagaa shokora kun shan baasanii bituudhaaf. So yoo kana bittan isallee jabeessee waan biraatiif illee isa kakaasee gartee dorgoo kara biraati uummata biraati hojii wal dorgommii godhuudha dandeenyaa jechuudha. So kanaafuu isinis warri fedhii muuziqaa qabdan akka waan kana koppiin goone adii isin akka goone ni beekaa. Kanatti isin ni beektaniiti kanaafuu bal'aa walii seenneetiiti. Muuziqaa Mahadii haaree kanaa wajjin bashannana gaariin isin jaamaqaa stuudiyoo teenyaatiin galatooma waan TV keenya laaltaniifis dhumarratti anis maqaa kiyya Shaddii Amiin yookaan Shabstiin jaameetiin beekama akkasumatti illee walisaa keenya guddaa Mahadii Jaapoonni akkasumallee daayirektara muuziqaa viidiyoo kana yookaan TV kana obbo Roobaa Galatoo ti wajjin taanii gartee raaf asumatti isiniif xumurraa tuntanaa tambiraatis gana tambiraatiin hanga walitti deebinu turtii gaarii nu jiraadhaa nagayaatti. Jaalalleetti yaasan wal quunnamoo naaftee warri mana bahu kunoo narraa dhookee abjuun kiyya suuma shimbir jabaa dhume shimbirroo halkanii. Kana deencho si galgalu inaan tambaka yusee.